Tiraanzistariin akkamitti hojjeta jennee haa ilaallu mee. Tiraanzistariin kun jechuun maal jechuudha? Akkamitti hojjeta? Erga kana ilaalleen booda tiraanzistariin silikanii irraa hojjetama jennee akkamitti akka hojjetamu arginee jirra. Fosforasii yookaan boronii silikanii keessa buusuudhaan jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf asii achitti kana achitti ilaaluu dandeessu. Kanaan gara mirgaa gara naatitti ilaaluu dandeessu. Inni kun inni taayipiidha. Inni taayipii jechuun silikanii keessa fosforasii yeroo buusnee jechuudha. Elektiroonii bilisa tokko qabaa jechuudha. Bilisa tokko qabaa jechuudha. Inni garana jiru kunis, inni gara fiixee garanaa jiru kunis inni taayip dooppingiidha. Inni gidduu garuu p-taayip doopping kan jedhamu silikanii fi boroniin walitti makamee kan hojjetamedha jechuudha. Inni kun akka pileetii tokkootitti ilaaluu dandeessu. Akka pileetii tokkootitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni kun silikaniidha haa jennu. Akka fakkii garanaa irratti arginutti inni kun silikaniidha. Inni taayip dooppingii, inni taayip dooppingii, inni kun garuu p taayip dooppingiidha jechuudha. Kanaaf isa garana jiru kana emiiterii jennaani. Isa kana kolleektar haa jennuun maqaa attaa moggaafnu jechuudha. Isa kana immoo bees haa jennuun isa jidduu jiru kanaan. Egaa tiraanzistarichi kuni kaayyoon keenya akka suwichii yookaan bantuu fi cuftuu nuuf ta'utti yeroo nu waa xiqqoo bannee akka elektiroonii nuuf dabarsu yeroo immoo waan tokko tuqne akka elektiroonii hin dabarsineedhaaf barbaannaa jechuudha. Haala kamiin akka akkas gochuu dandeenya mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf isa kana haa ilaallu. Inni kun beezidha. Inni kun emiiteriidha jennee as shiboo wayii yookaan shiboo elektirikii wayii tokko fidnee otootti maxxansinee isa kana immoo gara beezitiinis shiboo tokko otoo fidnee kondaakti yookaan elektirikii akka dabarsuudhaaf jechuudha. Kanaaf volteejii xiqqoo wayii kenninaaf beezii fi emiiterii gidduutti volteejii xiqqoo ta'e wayii kenninaaf jechuudha. Inni kun negatiiva. Isa kana negatiif dhagaa baatirii fudhachuu dandeessu fakkeenyaaf. Garuu dhagaan baatirii volteejii xiqqaan isaa 1.5 itti fakkaate. Garuu inni kun hanga 0.6 fudhachuu danda'a. 0.5 voltii fudhachuu danda'a jechuudha. Voltii xiqqoo kana yeroo kenninutti elektirooniin garana jirtu kun inni negatiivii kun inni kun jechuudha. Akka negatiivitti isheen kun immoo garuu negatiividha. Negatiivii fi negatiiviin akka seera uumamaatitti immoo wal dhiibu mitiire. Erga wal dhiibanii negatiiviin kun elektirooniin kun deemuu eegala. Yeroo sana yeroo as deemuu eegalu iddoo kana qabataa jechuudha. Iddoo kana qabatee inni duuba jiru isa fuuldura jiru ari'aa. Inni fuuldura jiru immoo gara fuulduraatti otoo deemu deema. Iddoo kana iddoo qaawwa jiru kana iddoo boronii kana jechuudha. P-type kana ni qabata. Sanaan booda garanatti darbaa jechuudha. Garanatti yeroo darbu elektiroonii kanas ni dhiibaa jechuudha. Elektiroonii kanas yeroo dhiibu gara kolleektarii kanaan baasa. Yeroo gara kolleektarii kanaan baasu jechuudha. Gara shiboo kanaan dhufee as keessa naanna'ee garanaan deebi'ee asiin garanaan deebi'ee garanaan deebi'aa jechuudha. Yeroo kana elektirooniin garanaa yaa'u kun baay'ee guddaadha jechuudha. Garanaan hin dhufu. Maaliif elektirooniin garanaan hin dhufu garanaan deebi'a. Inni adiin kun hoolidha jechuun yookiin akka pozitiivitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kun kan uumamu elektirooniin kun yeroo iddoo gadhiisu elektirooniin kun yeroo iddoo isaa gadhiisu jechuudha. Qaawwi yookiin hooliin ni uumama pozitiiviin ni uumama jechuudha. Qaawwa uumaa jechuudha. Qaawwa jechuun akka pozitiivitti ilaaluu dandeenya. Yookiin iddoo isaa gadhiisee yeroo deemu iddoon isaa duwwaa ta'a jechuudha akka kanaatitti. Kanaaf amma fakkeenyaaf isa kana haa dhiisnu. Isa kana garanaan voltii 0.5 yookaan 6 kennine san haa dhiisnu haa jennu. Erga dhiisneen booda elektirooniin as jiru kuni deemuu dhiisa. Humna hin qabu jechuudha. Humni elektiroonii kana dhiibuu danda'u hin kennamneef jechuudha. Kanaaf elektirooniin kuni
as keessa darbuu hin danda'u yookaan yaa'uu hin danda'u jechuudha. Asiin darbee garanaan deemuu hin danda'u. Kanaaf elektirooniin kun akka deemu yeroo barbaanne asitti volteejii xiqqoo kennuufii qabna. Volteejii xiqqoo kennuufii qabna jechuudha. Volteejii kana yoo hin kennini elektirooniin kunniin hin deemu. Yeroo kenninetti ni deema, yeroo hin kenninetti hin deemu jechuudha. Kanaaf tiraanzistariin kun akka cuftuu fi bantuutti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kan kennuufii volteejii xiqqoo kennuufii yookiin kennuufii dhiisuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf asitti dhagaa baatirii gochuu dandeenya akkasiniif galutti jechuudha. Garuu kompiitara keessatti dhagaa baatirii otoo hin taane chaarjarii qabna. Chaarjarii keenya yeroo kompiitara keenyatti kennuuf chaarjariin elektirooniin ni dhufti jechuudha. Voltii xiqqoo ta'ee jira. Voltii sana kenna. Voltii sana immoo proportion godhee yeroo kennuufi tiraanzistaroota kompiitara keessatti argaman sanaaf akkaataa tartiiba yookaan akkaataa arreenjimentii isaaniitiin yookaan akkaataa piroogiraamii isaaniitiin isa kana banuu fi cufuudhaan tiraanzistaroota kompiitara keessa jiraniif kennanii akka suwicheetitti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha.